Hey my beloved families, welcome to Oral English. This is Oral English with Sis. Oral English is dedicated to improve your English speaking skill. Let's dive into our today's lesson. Yeroo baay'ee akka kanaa in asaasinii abalu hin asaasin maaliif asaastaa asaasaa jirtu kanafan kana fakkaatan yeroo hedduu ni jenna. So akka kana jechuu barbaan whisper ka jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Whisper jechuun asaasuu jechuudha. Fakkeenyaaf hin asaasin jechuu yoo barbaanne nama tokkootiin do not whisper or don't whisper. Don't whisper jechuu ni dandeenya jechuudha. Don't whisper jechuun hin asaasin yookiis hin ashakaastaa. Maaliif asaasta jechuu yoo barbaanne immoo whisper ka jedhuma kana fayyadamne why do you whisper? Why do you whisper jechuu ni dandeenya jechuudha. Why do you whisper jechuun maaliif asaastaa hin asaasinii